Eeyyen. Egaa akkas ta'eeti egaa nutti himaa egaa maal egaa wanni kun waan dhugaa jirtu uummataaf himaa anis jalqabuun dura dhagayeeti waan Ganni akkasii mul'attu eessa? deebatu Ababaa jira. darbadhu mee ganni? Ganni ababaa darba. Wanni akkanaa kun micayyoon akkana taate jedhanii jennaan egaa akkas ta'e nu birmadhaa yaayyisiisaa jennee kan waliin kaane to'an kun haa qulqullaa'u jennaan akka namni tokko lafaa ka'eetoo gara hin taane kallattii hin taanetti dhiigni namaas akka hin hafne dhugaa naa baatu waa hunda jenneetoo kan jennee akka hin erge nuyiiti waan jiru nutti himaati uummanni saaraa galfatu waan kana akkasitti nutti himaa ani dhugaadhuma sanan eegatu jiraati. Ayyee suni waan gaariidha. Tuula maatii kaleessas nu faana turte ganniinis jirti. Warreen kun maaliif akkas hin barbaanne beektu namni kun immoo namni 2,000 asirra jirtan akkana godha akkas godha dhugaan iddoo kana jirti iddoo kanatti dabde iddoo kana sirreessaa warra nuun jechaa turedha kanaaf sinitti himna. Jalqabaa kaaseen sinitti magaafa tiiktookii seennu ganam. Ani akkuma tiiktookii baneen mana siifantu natti dhufe. Siifan mana banattee ijoollee shawaa irraa fuutee arrabsaa jirti ture. Maalidha nu seensisi jedheen kadhachaa ture. Na seensisi irra deddeebiin jechaa ture warra achi turtan argitan. Nan seensisne akka carraa ta'e gammee seensiste. Gammeen hin seene. Erga seenee booda jawwee seensiseen. Gaafa jawween seenu sin ijoolleen shawaa miidiyaa fooloo dheeraa qabdu malee nama hin qabdanii jette. Ani baay'ee si faana haasa'uun barbaadu dhimma gandummaa, dhimma shawaa, dhimma arsii, dhimma wallaggaa, dhimma jimmaa dhiisiiti. Nuti ijoolleen shawaa iddoo lolaatti malee iddoo akkasitti miti kan argamnu maaltu ta'ee waan ta'e natti min jedheen. Mucayyootu du'ee jette. Eenyutu ajjeese mucayyoo? Mucaa arsiitu mucayyoo ajjeese jedhan. Mucayyoon arsii kun mucaan arsii kun akkamitti mucayyoo shawaa ajjeese? Mucayyoon shawaa kun eenyudha akkamitti duute? Ammuma akkana godha jedhani ganniin fanutti man. Kaanetasii shaarjaadha kan nuti jirru ajimaanii obboleessa keenya fudhannee gara leenitti deemne halkan sanaan. Gaafa leen geenyu mana yaalatti nu erganii mana yaala dhaqnee akkana mucayyoo nu jala duute jirannaan as miti bakka biraa dhaqaa jedhanii bakka biraatti nu ergan. Achi baanee bakka biraa deemne hospitaala biraa. Gaafa hospitaala biraa deemnu hospitaalli suni eeyyen reeffi nu bira jira as jira maal barbaaddanii nuun jedhan. Mucayyoo kana fudhachuu yoo barbaaddan waajjira poolisii irraa waraqata fidadhaa koottaadhaan. Fudhachuun miti kan barbaannu nama eenyummaa mucaa kana ajjeese kana dhugaasa baruu barbaanna inneen rakkoo hin qabu sin barsiisnaadhaan. Isa kana baruudhaaf sin komantiin cufiin haasaan. Kanaan maal goone gara waajjira poolisiiti eeyyen mee nu gargaari jenneen falmattuun nu bira jirti. Dubartii doktoraan nutti ba'ee nu gargaari obboleetti keenyatu nu jalaa du'e maal gochuu qabna maaloo nu gargaari jenneen. Omaayyuu wanta sin gargaaru hin qabu siyyoo poolisii irraa qabaattan qofadha kan sin gargaaruu dandeessu. Mee mucayyuma kana wanti ajjeese maalidha? Maal quba qabdu akkamitti isinitti fidanii dhugaa kana nutti dubbadhaa jenneen bakka doktoriiti. Dhugaan kun rakkoo hin qabu. Dhugaa kana kan baruu dandeessa yoo waraqata poolis steeshinii irraa fidattanii dhuftan riizaaltiinsa achi jira riizaaltiinsa isinitti himnaa jedhan. Achi kaane bakka mana yaala sana deemnet gara waajjira poolisii deemne halkanuma sanaan. Argaa turtan warri mana siifanitti nu argaa turtan aga sadarkaa nuti ofitti wasanne liivii seennet sinii banneen dubbatiina jennee sin dhageessisaa turre poolisii bira teenye. Kana jechuun immoo poolisii biyya kanaa mitiiti poolisii biyya Itoophiyaatti iyyuu baay'ee akka ulfaatu hin beektu sin. Hidhamnu sin hidhamna galchuun nu galchanis nu galchan jennee bilbila keenya liivii banne kiisa keessa kaawwanne poolisii faana haasaa turre. Achiin eeshi rakkoo hin qabu jennee teenye poolisiin maalluun jedha yeruma sana tattamaa sanatti gara imbaasiitti nu dawwale. Otomachi jirru. Okay, imbaasiin maal jedha nama kana kan qabatee jiru Maammad nama jedhamutu dhimma kana qabatee jira isa qabachuu qabdu jedhanii lakkoofsa bilbilaa nuu kennan. Achiin namni kun nama mucayyoo kana fuudhee biyyatti galchuudhaaf jennaan poolisiin sa'aatii sanatti waan beeknu hin qabnu dhaqa Maammadtu beeka dhimma mucayyoo kanaa nuun jedhan. Achumaan fiignee dhannee gara malli keenya maali Maammad amma rafanii jiru halkan keessa gara sa'aatii 8-9 siqeera aleenitti jechaadha. Nuti maal goona achirra adeemsa karaa dheeraadhaan booda gara shaarjaatti deebinee warri ajimaanitti galanis galanii warri dubaayis galanii in bullee barii har'a ganama otoo laftiin bariin sa'aatii 5 kaane.
daandiin karaa irratti zaamatee baay'ee nuti cufamaa ture akkasumatti iyyuu deemnee gara imbaasii dhaqamne dubbii sanan barre nuti dhugaan baruu barbaannu mucayyoo kana maaltu ajjeese jennee gaafa gaafannu mucayyoon ofiin of ajjeeste jedhan akkamitti of ajjeeste maaliin of ajjeeste eessaa baruu dandeenya sila nama ajjeese jedhanii maaf nuuf hin qorattanii jenneen lakki kun dhugaan jirtu kanadha waraqata isaan wal qabsiisaniitu waraqanni poolisiin mana yaalaati kennee jira waraqata sana gaafa doktorri achi nutti agarsiisuu jammartu ani bilbila koo kaaseen suura kaase waraqata sana nan qaba jechaadha waraqata sana of harkaan akkana wayyaa fudhannee gallee gaafa gallee ani gaafan galu ammas nama shakkinu qabna nama shakkinu kana seeratti nuuf haa dhiyeessamuu jennee gara imbaasii Itoophiyaa deemne imbaasiin Itoophiyaa maalluun jedha eenyudha ansi shakkitanii jedhan mucaa Naasir jedhamuu fi Abdii jedhamu shakkinaa jenne kaleessa Abdiin maal jedhamaa ture mucayyoon kun duuteetti paaspoortii ishii na bira jira maaloo abbaatti barbaadaati koottaa qabnee galchinaa jechaa ture nuun immoo kan nuun jechaa turtan maalidha akka waan Abdiin harka keessaa qabu du'a mucayyoo kanatti kan nutti himaa turtan achuma warra imbaasiitiin maaltu kana godhe jennaan abdiin beektaa mucayyoo kana abdii nama jedhamu kanan beektu nuun jedha warri imbaasii hin beeknu kunoo kana isaan kun nu qoratamuu qabu seeratti nuuf haa dhiyaatanii nama shakkamu qabannaan nama shakkitan eenyudha bilbila kana nuu kennaatii bilbilleetitti isinii waamnaa jedhan shakkamaa kennineef hin waamani abdiin sa'aatii sanatti achi jira hin jiru namni immoo reenfi kun iyyuu galuudhaaf dhimma kana wal qabsiise mucayyoo abdiiti haati manaan abdii reenfi kun akka biyyatti galuuf nu bira geessite kanaan alatti abdii waan biraa waan godhe hin qabu nuun jedhan nuti abdii iyyuu hin shakkinaa abdii gara qaama seeratti akka nu dhiyaatu barbaannaa jenneen sin sana yoo barbaaddan gaafatachuu dandeessu mucayyoon immoo ammas riizaaltiin nu bira ga'e qaama poolisii irraas qaama kamirraayyuu kan nu bira ga'e ofiin of ajjeesu ofii ishiiti of ajjeeste eessatti of ajjeeste istoora keessatti of ajjeeste maaliif akka ishiin of ajjeeste sanaaf immoo qaamni poolisii kun ragaa qabatamaa fudhateera viidiyoo godhateera suura kaafateera achitti isa kana immoo ana jawweef yookiin gammeef otoo hin taane qaama imbaasiitiif hin kenna viidiyoo sana abbaan itti dhiyeenyaan barbaadan viidiyoo sana fudhachuu dandeessu jechaadha mucayyoon duushii dabalataan immoo mucayyoon ofii ishiiti ishiin duute ragaa qabatamaa waan hedduu lafa keessatti gaafa duute ani deemuufan jira ani du'uufan jira waan akkana sagalee waraabdee hin qabdi otoo achiin ga'een dura mucaa sanatti mucaa shakkamu sana imbaasiin otoo mucaa sana hundeessin nuti asii deemuu hin dandeenyu namni hedduun nu eegaa jira jennee imbaasiin qaama mucaa nu shakkinu sana dawwalee nu waame mucaan hin dhufe gaafa mucaan qaama shakkamaan kun gaafa dhufu kutaa diyaaspoorotaa jedhanii ol seensisanii waan qabeessaa fi waan dubbachuu dubbadhaan hin jedhan shakkamaa kana shakkinaa jenneen maal shakkitan shakkamaa kana mucaan kuni akkanatti mucayyoo kana akka ishiin hiriyaa ishii turte hiriyaan dhummaa jechuun immoo gadi fageenyaan hin beeku maal akka isaan godhan hin beeku maal gochuu qabna jennee gaafa gaafannu mucayyoon ofiin of ajjeeste akka seera biyya kanaatti immoo haati manaa abbaa warraa wal lolanii yoo abbaa warraan harkaan hin tuqne yoo abbaa warraan harkaan qabeetu mucayyoo abbaa barbaade nama biraa hin ajjeefne maaltu ta'uu qaba qaamni poolisii isa sana siif hin qoratu qaamni poolisii kan sii qoratu namatu ajjeese moo ofiin of ajjeeste kana bichaa sii qorataadhaan ishii maal gochuu qabna kanaaf jennaan mucayyoon of ajjeesuu ishiitiif ragaan mana yaalaa irraa qaqqabeeran baasii waan garaagaraa irraa waajjira poolisii dhaqqabeera maal goonu ishii nuti kanaaf akkamitti reenfa keessan galfachuu dandeessu abdii fi sin immoo warri dhimma biraa barbaadan immoo maal godhan mana dubbii arsii fi dubbii shawaa walitti fiddan ijoolleen arsii ijoollee shawaa ajjeeste akkamitti nuti immoo isa sana akkamitti sun akkamitti ajjeesu kan jedhudha kan kaane malee otoo mucayyoon kun ofiin of ajjeesti jechuutti dhageenye maal gocha deemna nuti dhugaan jiru kanadha gammeenis na bira jira namoonni hedduun warri kaleessa turan hundi isaanii namni 15 ol na bira jiran hanga ammaatti otoo midhaan bishaan hin jedhiin otoo nuti asachee deemnu gaafa dursa arsiin tuulama ajjeesee keessaa baasa namni akkas jedhe tokko hin jiru dhugaan intalaa haa ba'u jenne akka oromootti dhaabbanne yoo san ta'e anis intala sikkoo mandooti
achiin gora ture. Sigalee nuti ka jenne ugaan saba qulqulluu haa ba'u. Ugaan miskiinaa haa ba'u. Mucaadhaafis micayyoodhaafis ugaan haa ba'u jenne malee Arsii fi Tuulamni wal fixe hin jenne nuti. Waan nu hin jenne hin jedhina. Sinigalee waan kan dubban hin jedhina. Asumarra wallee hoo barbaanne liivii san finnee waraabuu ageechisuu dandeenya uummata kana. Ugaan qulqulluu haa ba'u jenne. Ugaan miskiinaa haa ba'u jenne. Abdiinis ugaa argatu intalli duutes ugaa argatu jenne malee waa'ee Tuulamaa fi Arsii waan dubbanne tokko hin jiru. Sigalee waan dubbanne tokko hin jiru. Ani gabayyoo waan dubbadde hin jiru. Siifanis waan dubbatte hin jiru. Ka jennee ugaan micayyoodhaa haa ba'u. Ana sodootee sanuma ka'a. Ani sodoondee ugaan ishee haa ba'u jettanii miti isin. Ati sodooduu ta'e ugaan mucaa haa ba'u jenne. Ugaan intalaa haa ba'u jenne. Intalli sun sababa kamiin duutee qoradhaa jenne. Malee waan gandaa walitti finne tokko hin jiru uummata Oromoo irra seera jirtan. Sinigalee dhimma irraan qabnu nuti gandarraa. Ati akka keetti jechuu dhiisuu dandeessu. Akka Oromootti dubbanne. Dhagee ati akka keetti hin jenne warri jedhanis hin jiru. Dhugaan jirtu immoo isa kaleessa kaastee agaarraatti ittiin hordofaan manurraa eegaa turte kuni isaan amma kana sitti hime mucayyoon ofiin of ajjeestee shakkamaa qabdan sana immoo waamaa jennaan dirqama hin deemnu nuti hin baasii jechuun Itoophiyaa bakka buutanii biyya kana keessa jirtanii maaf nama nuuf hin dhiyeessitan jennaan dirqama mucaa waamanii nu dhiyeessan mucaa hiriyaashiiti jedhan san. Mucaan gaafa dhufu maal jedhee anaa wanti ishiin naan jette ragaa qabatamaan kana kanatu bilbila koorra jira kana naa barreessite kana sagaleen ishiillee na bira jira sagaleen ishii jedhe. Nuti ani poolisii biyya kanaa miti namaan kana jedheetu nama qabachuu hin danda'u. Yookiin nama reeboo kiwwaa gochuu hin danda'u. Mucaan sagalee biraa qaba sagalee mucaan kenniteef. Aga sadarkaa lubbuun koo darbuu fi kana booda nan argitu amma jettuunitti sagalee qabdeef hin qabdi. Asirratti mee gaafii tokkoon qaba. Namni reeffa kana gara biyyaatti galchuudhaaf itti gaafatamummaa fudhate jedhanii haadha manaa abdii kanatu akka reeffi gara biyyaatitti galu kan oliyyannoo godhe isheedha moo kan biraa immoo gaafiin lammataan bilbilli micayyoo duutee sakatta'amee jiraayi poolisiin sakatta'ee bilbila micayyoo sana waa hundaa isin argitanii jirtu waan kanarraa quba qabdu isa kanas walitti qabaati mee nu ibsa. Kun yaada gaarii nu gaafatte yaada gaafatamuu qabudha. Bilbilli mucayyoo mana madaamii jira gammaatti miinishii fi bilbilli mucayyoo mana madaamii jira madaamiin mi'a ishii koottan irraa fudhadhaa jechaa jirti. Dhimma mucayyoo abdii irratti garuu mucayyoon abdii hin baasiidha kan bilbilteef namni tokko du'ee jira. Nama eenyu jedhamutti bilbilte nama Maammad jedhamutti hin baasii Itoophiyaa keessa hojjetu. Isa kana immoo nuti silkiisaas ni kennuu dandeenya. Maammad kana faana haara reeffa kanaa ganniis ta'e abbaan barbaadan wajjin haasa'uu dandeessu. Maal jettee mucayyoon akka inni nuun jedhetti mucayyoon abdii nuu bilbilteet reeffi nu harkatti du'eera maalluu wayyaa akkamitti reeffi kun gara biyyaatti gala jetteet nu gaafattee jedhan. Achiin hin qabu rakkoo hin qabu hin galchinaa maaltu maal ta'e jedhaniit ishii kanatu nutti fide malee nuti abdii hin beeknu nuun jedhen baasiin. Rakkoo hin qabu sana nuti abdiis hin barbaanna dirqamaan sababni isaa abdii irratti miidiyaa kana irratti kan odeeffamaa jiru akka abdiin harka keessa qabutti. Akka Naasir harka keessa qabutti kan haasa'amaa jiru. Isaan kana dirqama qaamaan arginu malee hin baasii kana hin deemnu jechaadha. Dhaggeeffadhaa. Guddata meerree eessa jirtu? Eshi maal luwayya jennee gaafa nuti dubbii keenyatti deebinu hin baasiidhaan hin deemnu nuti dhugaa barbaanna waan ta'eef dhugaa mucayyoo keenya nuuf haa ba'u jenneen. Mucaa bilbilanii nu waamanii mucaan hin dhufe. Mucaan hin dhufe gaafa mucaan dhufu mucaa teessisanii kutaa diyaasboorotaatti akkuma isiniin jedhe ol seensanii qoratanii maal quba qabdaa lakki quban qabu wanti nani beeku kanadha. Reeffa biyyatti galchuudha akkamitti kaate jennee gaafanne mucaa. Ani reeffa biyyatti galchuudha kanan ka'e uummanni kun miidiyaa banateet waa'ee du'a mucayyoo kana irratti haasa'a. Akkaataa mucayyoon ittiin duute sana qorachuu dhiisaniit eenyutu mucayyoo sana ajjeese mucayyoon keenya eenyu harkatti duute jedhanii taasa'u. Achumaanin ani waajjira poolisii dhaqeen reeffatu nu harkatti jira mucayyoon kun haadha manaa kiyya gara biyyaatti reeffa kana galchuun barbaadan jedheeni jedhe mucaan. Eshi erga gara biyyaatti galchuu barbaadde wanta si barbaachisu sana hin baasiidha dhaqi xumuradhu koottoodhaan otoo mucaan hin baasiidhaan xumuratiin nuti immoo dursinee dhaqne. Wanti ture kanadha. Tuulam. Ayyee asirratti ragaa achi mana yaalati qabattanii dhuftan kan poolisiin footoo kaafatee waa hundaa godhan atilleen kan
bakka mana yaalati ragaa footoo kaafatte sana guddataan abbaa fi faamilii mucayyoo duutee tana bira jiraati. Isatti ergaati inni ragaa kana waa hundaa wajjin maatiin kara ittiin deemuttiin haa deemuti. Isin amma akkaataa bilbila mucayyoo sanaa dhaqxanii madaamirraa fuutaniitoo waan jiru hunduma isaa qoratameetoo waan jiru ummatatti baafameetoo himamu. Isa kana godhuu hin dandeessu. Ila sittima tuulamichaati sittin hima. Eeyyen nuti gochuu dandeenyu. Riizaaltii reenfaa nuu kennaa jennaani imbaasii irraa fidachuu qabdu jedhan. Nummoo imbaasii gaafa gaafannu imbaasiin waajirri poolisii kan nuu kenne namni ajjeessu otoo hin taane mucayyoon of ajjeesudha. Warri mucayyoon biratti duute sun warri madaamonni mucayyoon biratti duute mucayyoo sanaaf akka reefi biyyatti galuuf akka agaammaatti mi'a mucayyoo fi silkii mucayyoo koottaa nu biraa fuudha jechaa jiran miti akkas miti mucayyoo nu biratti duute kana bilbila ishii fi eenyu dhaqee haa fuudhu kana eenyu dhaqee haa fuudhu. Godhaatoo ture kun isin bira jira. Eenyudha inni lammii Itoophiyaati? Inni imbaasiidha. Mahammad kan isin jedhan silkii irraa fudhannee reefi biyyatti akka galuuf waan porososii hunda akka xumuramu akka sinan gargaaran nuun jedhe nuti shaarjaa jiraanna inni Abudaabiidha akka hin deddeebineef nama sana silkii irraa fudhannee waan hunda inni nama nuu kenne reeffa sana biyyatti galchuudha. Koottaa eenyu reeffa sana biyyatti isin haa galchonnaan nu reeffa sana biyyatti galchuu otoo hin taane kan dhufte ani dhufeef dhugaa baruu dhufeef hin jedheen. Dhugaan sun immoo maalidha jennaan? Dhugaan jiru kana ati immoo yoo nama tokko akka dhuunfatti shakkita taate qaama poolisii dhattee tokko kassasuu dandeessaa. Poolisiin biyya kanaa kan kennu ani inni sakattee nuu kenne mucayyoon ofiin of ajjeeste moo namatu ajjeese kan jedhu nuu kennee jedha. Eenyutu ajjeese mucayyoon ofiin of ajjeesteedha. Maal goonu ishii nuti kanarra? Tuulama qoyaa dubbatu guutaan. Tuulama us jedhame jawwisa ani gaafin ani qabu biyya keessattuu Itoophiyaa keessatti iyyuu sareen yoo duute viidiyoo waraabama boleessa kiyya. Nama uffannisee viidiyoon waraabama uummanni maatiin kan inni nagaa argatu yoo viidiyoon ishiin of ajjeesuu ishii yeroo ishiin fannoo irraa buutu viidiyoo waraabamee jiraate qofadha. Ragaa mana yaalaa ragaa minaaminii ragaa poolisiin hin amanamu. Isa kana kan godhu qabu eenyu beektaa viidiyoo sana kan godhe ana jawweetu achi dhaqee godhe osoo hin taane qaama poolisiitu godha qaama reeffa achi kaase sana godha. Isa kana argachuuf immoo eenyu bira dhaquu qabda qaama poolisii bira dhaquu qabda. Maal qabattee dhatta ragaa mana imbaasirraa gaafa sana viidiyoo sana barbaada suura sana naa kenni yoo jette gaafa sana sii kenna suurri. Nu garuu kan baruu barbaanne maalidha saatii sanatti dhugaa mucayyoo maalidha? Eenyutu ajjeese mucayyoo? Akkamitti duute? Namatu ajjeese moo ofiin of ajjeeste sana miti kan barbaadaa turre nuti kaleessa sinfaan. Ammayyuu waan gartokkeedha kan isin argattanii amma argattanii garuu wanti gahaan argamu yoo viidiyoo argattanidha ammallee. Viidiyoon moo nuti qaama waajjira poolisii keessa miti kan hojjennu akka nama dhuunfaatti yookiin immoo imbaasii keessa.